Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan Itiyosaatiidhaan karaa kallattiidhaan Waashingtan DC irraa istuudiyoo 53ffaa irraa isiniif darba. Guyyaan irraa jimaata sadaasa 12 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 3 bara 2014 gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Piroodyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa sagantaa kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Bafqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan immoo isinii dhiyeessitu Jaallannee Gammadaati. Amma gara Jaallanneettiin isin dabarsa. Atta mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa hojjetoota tokkummaa mootummootaa hidhee jiru 9 fi shofeerota konkolaataa fe'umsaa 70 caalan akka hiikuuf mootummaa waliin dubbachaa jirra jechuudhaan dubbi himaan dhaabbata tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik dubbatanii jiru. Haga danda'ametti hatattamaan waayilooti keenya akka gadhiifaman barbaanna. Kanneen hojii kontiraataaf tokkummaa mootummootaaf akkasumas dhaabbatoota dhuunfaa kan addunyaa biroo hojjetaa jiranis hatattamaan gadhiifamuu qabu jedhan. Haala Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa jiru kan ilaaleen waayiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa akka jedhanitti jedhan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dahannaa nyaata bishaan akkasumas dawaalee fi eegumsi barbaachisaadha jedhu Juurik. Walwaraansi bulchiinsa Amaaraa keessatti gaggeeffamu namoota hedduu Dasee, Kombolcha, Kamisee fi iddoo biraa naannoo sanaa keessaa haaraa godaansisaa jiras jedhaniiru. Dabra Biraan keessatti immoo uummanni 100,000 hedduu manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii kan galmaa'an yoo ta'u irra hedduun isaanii manneen barnootaa 2 keessa daatanii jiru ka jedhan Juurik. Namoonni 100,000 hedduun Cifraa fi Ada'aar kan bulchiisa naannoo Afaar keessa buqqa'aniiru jedhan. Irra hedduun namoota kanaas dubartootaaf ijoollee ta'uu dubbataniiru. Akkuma beekamu sababaa sodaa nageenyaaf jecha karaan itti jarreen kana dhaqqaban rakkisaa ta'uu dubbatan. Daseef Kombolcha keessatti tajaajila elektirikaa fi telekominikeeshiniin onkololeessa 30 kaasee kacite yoo ta'u bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummanni 900,000 fi 15,000 gargaarsa nyaataa argatanii kanneen 100,000 fi 60,000 ta'an immoo baatii hagayya darbee kaasee bakka da'annaa fi mi'a kanneen biroo gargaarsaan argachuu isaanii dubbataniiru. Gargaarsa dhala namaa tokkummaan mootummootaa qindeesse tokkoyyuu erga onkololeessa 18 as karaa Samara Abaalaa Maqalee hin dhaqqabnee jedhan. Samaraa keessatti konkolaataan fe'umsaa 364 darbuu fi aangawoota biraa eehama eeggataa jiru jedhan. Hanqinni boba'aaf maallaqaa michoonni keenya nyaata dabalee gargaarsa dhaqqabsiisuuf carraaqqii godhan akkaan miidhe ka jedhan Juurik. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa adda addaa fi tallaaliin guutummaa Tigraay keessaa dhabamuun tajaajila eegumsa fayyaa kennamu irratti dhiibbaa jabaa geessisee jedhaniiru. Michoonni keenya kan gargaarsa dhala namaa achuma Tigraay keessa kan turan yoo ta'u kunis gargaarsi yoo argame raabsuuf akka ta'e dubbatan. Onkololeessa 28 hanga sadaasa 3 Tigraay keessatti namoonni 100,012 nyaata kan argatan yoo ta'u kunis kanneen silaa giddugaleessaan torbanitti gargaarsa argachuu qaban 870,070 sanarraa lakkoofsaan baay'ee xiqqaadhaa jedhan. Guutummaa Itiyoophiyaa keessatti hojiin gargaarsa dhala namaa gaggeeffamuu qabu hanqina doolaara biliyoona 1.3 kan isa mudate yoo ta'u kunis doolaara miliyoona 300 miliyoona 50 isa Tigraayiif barbaachisu dabalataa jedhameera. Ajajaan waraana Sudaan ka sadarkaa olaanaa kaawunsilii haaraa biyyattii bulchu har'a ennaa muudan anatu hoogganaa kan jedhan fakkaataniiru. Kunis torban 2 dura waraanni biyyattii mootummaa siviilotaan hoogganamu aangoorraa ega buusee booda. Jeneraal Abdul Fattah Burhaan tarkaanfiin fudhatan kun waraanni onkololeessa 25 fonqolcha gaggeesse aangoo dabarsee siviilotatti kennuuf waadaa seene faallaa ta'ee jira. Tarkaanfii kana tokkummaan mootummootaa akka yaaddessaadha ka jedhe yoo ta'u dubbii jaarmayicha addunyaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ariitii danda'ameen gara ce'umsaatti akka deebi'u feena.
hidhaa mana keessaa jala ka jiran muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok akkasumas namoonni siyaasaaf hoogganoonni hidhaman akka gadhiifaman feenaa jedhaniiru. Fonqolchi mootummaa eega gaggeeffame as Hamdokiif aangawoonni mootummaa akkasumas hoogganoonni siyaasaa kanneen biroo 100 caalaatu hiriirtotaa fi qabsaa'ota dabalatee hidhame. Manni murtii iddootti haa deebi'u jedhee ajajuus tajaajilli intarneetii akka citeetti jira. Kaawunsilii haaraa biyyattii gaggeessuuf muudame kun hoogganaa jajjabee ka ta'an Mohaammed Dagaalo itti aanaa Burhaan gochuun jeneraalota ka biroo 3 kanneen kaawunsilii duraanii keessa turanis keessatti argamu. Kana malees siviilonni 8 keessa jiru jedhameera. Golli nagaa eegumsaa kamisa kaleessaa haala kanarratti cufataan kan mari'ate yoo ta'u hoogganaa imala Sudaan kan tokkummaa mootummootaatu Kaartuum irraa ibsa kenne. Waggaa 30 keessatti yeroo duraa fi abbaan aangoo geejibaa fi aaviyeeshinii Soomaaliyaa kaampaanii balalii biyyattiidhaaf eehama yookaan ragaa balaliisuu kennee jira. Sirna roobii darbe gaggeeffame kanarratti muummichi ministeeraa biyyattii Mohaammed Roobalee keessummaa kabajaa kan turan yoo ta'u kunis waajjira haadhoo kaampaanichaa sadarree xayyaaraa Moqdishoo keessatti gaggeeffame. Balaliin xayyaaraa Soomaaliyaa keessatti maadheeffate deebi'ee hojii jalqabuusaa akkasumas waraqaa ragaa yookaan eehama balaliisuu kana arguu koof nan gammadee jedhan Roobaleen. Kana malees balaliistota xayyaaraa kan Soomaaliyaa fi daandiin balalii biyyattii hojjetanii eehama argachuu isaanii dinqisiifatanii an akka nam tokkotti isin waliin balali'uu fi hedduun boonaa jedhaniiru. Namoota biyya alaa 300 kanneen namticha jabaa Liibiyaa jedhamu Khaliifaa Haftaar cina dhaabbachuun waraanaa turan Liibiyaa gadhiisanii ba'uuf ka jiran ta'uu namni kun beeksisee jira. Kunis walga'ii waa'ee Liibiyaa irratti dubbatu kan keessummeessitu Faransaay bira gaaffii dhiyaateen ta'uun beekameera. Jarri kun yoom akka ba'an kan lafa hin keenye labsiin kun jala bultii walga'ii sadarkaa addunyaa Paaris keessatti gaggeeffamu oduun kun dhaga'ame. Konferensiin kun Liibiyaan baatii muddee dhufu filannoo akka gaggeessitu karoora ba'e akka hojiirra oolu mirkaneessuun akkasumas Liibiyaa keessatti tasgabbii buusuu irratti xiyyeeffata. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoota biyya biraarraa bitamanii akkasumas loltoota biyya alaa kan dhaabbata eegumsa nageenya dhuunfaa kan akka Raashiyaa akkasumas Chaad, Sudaanii fi Siiriyaa keessaa kan dhufan dabalatee 20,000tu Liibiyaa keessa jira jedheera. Liibiyaa keessatti abbaa irrummaa waraanaa ijaaruu barbaadaa kan jedhaman Haftaar tokkummaa biyyoota Imireetotaa, Masrii, Raashiyaa fi Faransaay biraa deeggarsa qabu. Gama kaaniin Tarkiin immoo bulchiinsa Tiripoolii keessaa kan deeggarsa addunyaa qabuuf gargaarsa meeshaa waraanaa kenniti. Bakka buutonni humnootii Haftaar kanneen baha biyyattii keessa maaddeeffatan ibsa baasaniin biyya alaarraa loltoonni dhufanii fi kanneen bitaman marsaan duraa 300 ba'uuf jiru. Hojii jarreen gamasii baasu kana qaama tokkummaa mootummootaa Liibiyaa keessa jiruuf biyyoota loltoonni kun irraa dhufantu qindeessaa jedhameera. Lammummaan isaanii biyya kam akka ta'e garuu hin ibsamne. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron loltoonni biyya alaa Liibiyaa keessa jiran guutummaatti akka ba'an gochuuf walga'iin kun akka raggaasisu yaada dhiyeessuuf jiru. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixineen waliigaltee haaraa jimaataarraa walga'ii waa'ee faalama qilleensaa irratti Glasgow, Scotland keessatti gaggeeffamaa jirutti dhiyaatee jira. Kunis biyyoonni ho'a qilleensaa addunyaa digirii seentigireedii 1.5 gadi taasisuu kan of keessaa qabu yoo ta'u, kunis bara 2015 Paaris keessatti kaayyoon irratti waliigalame isuma kan akka ta'e ibsameera. Waliigalteen kun kanneen Glasgow keessatti walitti qabaman maraan mallatteeffame jimaataarraa akka lakkoofsa biyyattii sanaatti gara dhiyaatti kan xumuramu ta'us mariin gaggeeffamu hanga galgalaa fi guyyootii dhuma torbanii boriif iftaanii itti fufuu malaa jedhameera. Wixinee haaraa yeroo dhiyaatu torban kana keessa yeroo lammataaf yoo ta'u gamni hundumtuu waliigaltee kana fudhatee faalama qilleensaa kana waggaa 10 keessatti hatattamaan hanqisuu akka danda'amuuf waamicha dhiyeesse. Ho'a addunyaa digirii seentigireedii 1.5tti daangessuun hatattamaa fi gadi fageenyaan akkasumas haala walirraa hin cinneen hanqisuutu barbaadamaa jedha yaadi dhiyaate. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi jallannee ni galateeffanna. Hordoftoota keenya erga istuudiyoo seennee oduun nu qaqqabe tokkotu jira. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jaarmiyaalee jedhee fi namoota dhuunfaa irratti lammiilee Eertiraa warra ta'an jechuudha. Tarkaanfii qoqqobbii irratti dabarseera. Akkuma kanaan humna ittisaa waraanaa Eertiraa adda dimokiraasii fi haqaa uummataa paartii biyya bulchaa jiru jechuudha. Hidrii Trust, Red Sea Trading Corporation, Abraha Kaasaa Niyaamaar akkasumas Hagos Gabrehiwoot Walda Kidaan namootan jedhan irratti murtoo qoqqobbii dabarseera. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenya itti aananutti ceena nu wajjin hin tura. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii dhalootaan Tigraayin ta'an miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa uummata Tigraayin shakkuudhaan akka hidhaa jiru gabaasamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gareewwan rakkina sana keessaa harka qabanu akka gara nageenyaatti dhufanu waamicha taasisaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Sindii Siyaan qopheessite Tujubeetu qindeessee itti aanee dhiyaata. Tokkummaan mootummootaa hojjettoonni isaaf konkolaachistoonni hedduun kanneen kontiraataan tokkummaa mootummootaaf gareelee gargaarsaa kanneen biroof hojjetan akka hiikaman barbaada. Aangawoonni Itoophiyaa kanneen kana to'annaa jala kan oolchan labsiin yeroo muddama labsame torban tokko booda. The current numbers that I have is that at least 9 UN staff members are currently detained. We're continue to work and engage with the government to secure their release. We've also received reports that at least 70 lakkoofsi hojjettoota tokkummaa mootummootaa hidhamanii kanaan ammoo harkaa qabu 9 akka isaan hiikamaniif mootummaa waliin mari'annee hojjechuutti fufna. Yoo xiqqaate namoonni 70 konkolaataa oofuuf kontiraataan mindeeffaman illee hidhamanii jiraachuu gabaasni nu dhaqqabee jira jedhan. Hidhamuun shofeerota kanaa tokkummaan mootummootaaf dhaaboliin gargaarsaa naannoo Tigraay keessaa kanneen miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu meeshaalee wal'aansa fayyaaf boba'aa ittiin ga'uuf tattaaffii isaan godhaniif miidhaa kabiroo uume. Waraanni Itoophiyaa onkoloolessa 18 erga Maqalee samiirraan haleeluu qabee as gargaarsi bifa kamiyyuu naannoo sana hin dhaqqabne jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaaf hoogganoonni TPLF lamaanuu United States garee isa tokko deeggarti jechuun himatan. Garuu roobii darbee ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken irra deebi'uudhaan gareen lamaan lola dhaabanii gargaarsi namoomaa kanneen akkaan isaan barbaachisu akka dhaqqabu irra deebi'uun waamicha dabarsaniiru. I do think there's an opportunity born of necessity because the alternative of conflict that overtakes Ethiopia. Haala baay'ee barbaachisaarraan kan ka'e carraan jira jedheen yaada. Daandiin wal waraansaa inni Itoophiyaa guutummaa dhuunfatee jiru kun biyyattii keessaa iyyuu ba'ee gara biyyoota naannootti iyyuu waan ce'eef kanneen dhimmi ilaallatu hundumaatti haala gaddisiisaa uumee jira jedhan. Maaliif mariidhaaf ammayyuu carraan jira jedhanii akka amanan Bilinken gaafatamanii akkas jedhan. We're in very close contact with former Nigerian President Obasanjo, who is leading the effort on behalf of the African Union to mediate the crisis in Ethiopia. And